Houtiin Israa'el haleeluu beeksiseen agayya shambara 2025 Houtiin buufata xiyyaaraa Israa'el Ben Gurion irratti misaayila hypersonic dhukaasuu beeksiseen. Hoogganaa yeroo Tigray haga waliigaltee nagaa guutummaatti hojiirra oolutti nuta hidhatan leenjisuu itti fufa jechuun beeksiseen. Agayya shambara 2025 Israa'el tarsiimoo waraana haaraa Gaza keessatti karoorfachuu himteem. Tarkaanfii kanaanis guutummaan guututti Gaazaa dhuunfachuuf ajaja dabarsuun nagahameem. Murteen kun wayitaa addunyaa mootummaa Falasxiiniif beekamtii kennuuf qophaa'aa jirtutti dhagahameem. United Arab Emirates sirna ittisa qilleensaa ammayyaawaa FK 2000 jedhamuuf kan Chaayinaan hojjetame gara Suudaanitti erguun dubbii ijoo ta'eem. Odeeffannoo kana hunda isaanii bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Hoogganaa yeroo Tigray haga waliigaltee nagaa guutummaatti hojiirra oolfamutti humnoota hidhatan leenjisuu itti fufa jechuun ibseem. Pirezidaantii yeroo Tigray obbo Taddasa Worede akka jedhanitti humnoonni hidhatan leenjii waraanaa kan itti fufan yoo ta'u hidhannoo hiikachuun kan danda'amu yeroo waliigaltee nagaa Pretoria guutummaatti hojiirra oole qofa jechuun ibsaniiru. Ibsi DW Ameerikaa gayya shambara 2025 maxxanse akka mul'isutti humnoonni Tigray hidhannoo hiikachuun adeemsa sirna hiikachuu fi hawaasa keessatti deebi'uu hordofuu qaba jedhaniiru. Gaaffiin naannoo Tigray dursee furmaata argachuu akka qabu cimsanii dubbachuun buqqaatonni hundi deebi'uu fi naannichi gara sadarkaa waraana duraatti deebisuu dabalata jechuun ibseem. Yaadni isaa kun kan dhiyaate fiild maarshaal Biraanuu Juulaa TPLF meeshaa waraanaa ulfaataa dabarsee akka kennu jechuun atattamaan meeshaalee duraan dhokatanii amma mul'achaa jiran harka mootummaa federaalaatti akka galchan akeekkachiisuu hordofeetiin. Taddasaan leenjii waraanaa amma jiru waraanaaf akka hin taane ibsuun humni hidhate bakka jirutti akka itti fufu ifa godheera. Itti dabaluun sababa walitti bu'iinsa gara fuulduraatti uumamu kamiyyuu maqsuuf nagaa waaraaf haala uumuun itti gaafatamummaa mootummaa federaalaatti jechuun ibseem. Gidduu kana qe'ini guddaan TPLF irratti kennamaa kan jiru yoo ta'u Jeneraal Tsaarqaan Gabratinsaayee hoogganaan olaanaan duraanii TPLF Taddasaan rakkoo naannicha keessatti mul'atu hiikuuf fedhii hin qabu jechuun himataniiru. Mootummaa federaalaa bulchiinsa yeroo kana hoogganuudhaaf maaliif Taddasaa filate jechuunis gaafii kaasaniiru. Paartileen mormitoota Tigray hedduu yaaddoo wal fakkaataa kan dhageessisan yoo ta'u Taddasaa wayyaanetti dhiyoo waan ta'eef dantaa paartichaa tajaajila jechuun himataniiru. Haa ta'u malee dhiibbaan guddachaa dhufuu fi akeekkachiisni tibbana mootummaa federaalarraa kennamus wayyaaneen waamicha hidhannoo hiikachuu dursa waliigalteen Pretoria kabajamuu qaba jechuun kuffiseem. Haalli kun ammas walxaxaa ta'uun humnoonni mormitoota Tigray keessatti diddaa TPLF fi mootummaa yeroo irratti qaban dabalaa jiru. Houtiin Israa'el rukutuu beeksiseen. Houtiin Yaman agayya shankibxata kaleessaa misaayila baalaastikii hypersoonikii Palestiin 2 jedhamu fayyadamuun gara buufata xiyyaaraa idil addunyaa Israa'el furguugsuu himeem. Gaazaa waliin tumsa qabaachuu irra deebiin mirkaneessaniiru. Humni ittisaa Israa'el misaayilli kun Yaman irraa dhukaafamuu himuun ittisni qilleensaa Israa'el adda kutuu himeera. Houtiin gama isaan haleellaan kun galma isaa rukutuu beeksiseen. Haleellaan kunis ji'a adoolessaa irraa eegalee misaayila 14ffaa fi diroonii 6ffaa Yaman irraa gara Israa'elitti furguufamedha. Houtiin sa'aatii 36 keessatti haleellaa tokko Israa'el irratti raawwachuun Israa'el hirriba dhorkeera. Erga waraanni Gaazaa onkololeessa bara 2023 jalqabee asiin Houtiin haleellaa fageenya dheeraa cimsuun dooniiwwan galaana diimaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa haloo ba'uu USA'n durfamu harkiseera. Agayya shambara 2025 Israa'el tarsiimoo waraana haaraa Gaazatti karoorfachuu himteem. Tarkaanfii kanaanis guutumaa guututti Gaazaa dhuunfachuuf ajaja dabarsuun nagahameem. Murteen kun wayitaa addunyaa mootummaa Falasxiiniif beekamtii kennuuf qophaa'aa jirtutti dhagahameem. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun karoora haaraa waraana Gaazaa ifa gochuun Hamaas injifachuu fi namoota booji'aman bilisa baasuu irratti xiyyeeffate dhiyeessuuf akka qophaa'eem gabaasni chaanaalii 12 irraa argame ni mul'isa. Qondaalonni olaanoon Israa'el akka jedhanitti Netanyahuun haleellaa Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 raawwatameen lammiilee Israa'el 1219 ajjeese hordofe.
waraana jalqabee waggaa lama booda Gaazaa guutummaatti irra deebiin akka qabamtu ajajuuf yaada qabaachuu ibseera. Akkasumas ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis galma waraanaa galmaan ga'uuf hojjamtoonni akka gadhiifaman mirkaneessuuf tarkaanfii barbaachisaa hunda fudhachuu qabna jechuun guyyaa har'aa hagayya ja'a ibsaniiru. Gama biraatiin lammiilee Falastiin 9,933 ol kan ajjeefaman yoo ta'u gareen gargaarsa namoomaa Gaazaatti hongee mudate akeekkachiiseera. Maatiin booji'amtootaa dhukaasa dhaabuu gaafachaa yeroo jiranitti waraanni hammaachuun namoota butaman balaadhaaf saaxiluu danda'a jedhanii sodaachaa jiru. Dabalataanis manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo kanarratti mari'achaa yeroo jirutti murteen Israa'el fudhachaa jirtu aarii guddaa kaaseera. United Arab Emirates sirna ittisa qilleensaa ammayyaawaa FK-2000 jedhamuu fi kan Chaayinaan hojjetame gara Suudaanitti erguun dubbii ijoo ta'e. United Arab Emirates sirna ittisa qilleensaa FK-2000 kan Chaayinaan hojjetame humna deeggarsaa RSF Suudaan keessa jiruuf geessuu ishee gabaasni Kilaash Riippoortii hagayyaa 4 ba'e ni mul'isa. Meeshaan waraanaa kun jalqaba gara Chaaditti ergamuun achiis gara naannoo Suudaan RSF'n to'atame keessatti geeffameera jedhame. FK'n sirna ittisa qilleensaa fageenya gabaabaa Chaayinaadhaan hojjetameedha. Misaayila 12 fi dhukaatota 2 fayyadamuun diroonii heelikooptara jettiiwwanii fi misaayila kiruuzii kuffisuu danda'a. Akkasumas taargeettii haga kiiloomeetira 25 fi ol ka'iinsa kiiloomeetira 12 gahuu danda'a jedhame. Waraana Suudaan keessatti tapha dirree waraanaa jijjiiruu danda'a jedhamee eegamaa jira. Geejjibni kun wallabdee Suudaanii fi baha Afrikaa keessatti gaheen UAE gadi fagaachaa jiraachuu agarsiisa. Eebila bara 2023 irraa eegale Suudaan waraana RSF fi waraana Suudaan gidduutti lubbuu namaa galaafachaa jiru keessa jirti. UAE'n RSF humna isaa naannicha keessatti akka guddisu deeggarti. Kana duras buufata waraanaa Somaalilaand fi Liibiyaa keessaa kan qabdu yoo ta'u Chaayinaa waliinis meeshaa waraanaa sadarkaa olaanaa bitachuu walitti dhiyeenyaan hojjechaa jirti.